Har'a Zulaa maal hojjechuuf deemaa jirti jechuun keessaniin oolu akkuma sana argitan kana kosii kiyyaa haala gaariin itti kaadhee ol bobeeffadhee oyiteen duraa dhiqamee bareedamee jira garuu haa ta'u malee anillee isiniif jecha hanga tokko dhiquu kiyya hin oolle jechuudha isinitti mul'isuuf durayyuu dhiqadhee bareechisee jira jechuudha akkuma sana argitan kana caammaa kiyya koongoo godhadhee maaliif yoo maali caammaa koongoo godhatanii Kadallee tilmaam hunda dhaabina bishaan ho'aa addatti kophatti ho'ifadhee jira bishaan ho'aa sanii kubbaayyaa tokkoo fi walakkaa irra itti naqadhee akkasuma gal'ii kiyyallee lollaa'ee irra achi kaa'adhee. Warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kamoonni jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Zirra jirtu bakka jirtan nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatachaa Zulaa har'a maal hojjechuuf deemaa baadiyyaatti jechuun keessan oolu. Akkuma sana argitan asitti oyitee kiyya kosii itti kaa'ee haala gaariitti ibidda tolchee bobeessee. Oyitee kiyyarra kaa'adheera akkuma sana argitan kana bishaan kubbaayyaa kana tokkoo fi walakkaa waan hin geenne itti naqadheera jechuudha. Maal hojjechuuf deemaa jechuun keessaniin oolu. Akkuma sana argitan kana nyaata bareedaa akka aadaa keenyaatti illee akka aadaa Arsiitti illee beekamaa ta'ee fi boota tokko tokkotti beekamuu dhabuu mala jechuudha. Yeroo hundayyuu nyaata nyaannee guddanne hundi keenyayyuu jechuudha. Nyaata nyaannee bira darbinee nyaannee guddanne hundi keessanuu amma hawwitanii yookaan dharraa isiniif ta'uu mala waan ta'eef jechuudha. Kan bira jiraatanii nyaachuu hin dandeenye illee achuma akka dharraa baatan ijumaan akka dharraa baatanii kan ammoo hojjetachuu dandeettanii akka nyaattanii dharraa baatanii abdii isinirraa qaba jechuudha. Akkuma argitan kana harcee kiyya asitti qopheeffadheera jechuudha. Harceen kun akkuma argitan kana harcee qamadiiti. Qamadii irraa hojjetame jechuudha. Wanni kun harcee qamadii irraa hojjetame. Harcee qamadii findigamee daakam irraa hojjetame jechuudha. Ibiddi akka gaariitti jala naa boba'aa jira. Maal hojjechuuf deemaa koofaa hojjechuuf deemaa jechuudha. Koofaa namni hin beekne hin jirtanii asumaan hanga xumuraatti akkamii akka hojjetamu maalirraa akka hojjetamullee walumaan aadaa waan suniin jedha nyaata baay'ee bareedaa ta'ee fi nyaata qalalli jedhelleedha jechuudha. Nyaata yeroollee namatti hin fudhanne akkuma argitan kana nyaanni kun baadiyyaa qofaatti osoo hin taane boota kamittuu hojjetachuu hin dandeettan ijoolleen biyya alaa jirtanillee dhadhaa qabaannaan nyaata kana dalagachuu hin dandeettanis niin jedha. Akkuma argitan kana harcee kiyya kana akka gaariitti gingilchaan gingilfadhee qopheeffataa jira jechuudha. Ibiddi kiyyallee sirnaa boba'aa jira. Bishaan kiyya durumayyuu bishaan danfaadha jechuudha. Bishaan danfaa qopheeffadhee kino akkuma argitan kana bishaan kun danfee jira. Makarajii kiyyatti bishaan kiyya danfisii qopheeffadhee bishaan danfaa isaanii oyiteetti naqadhee jechuudha. Kan irraa eegamu amma oyitee bicha ho'isuu barbaachisa malee bishaan qaraayyuu danfaadha isiniin jedhee jira. Oyiteen garuu ho'uu barbaachisa. Akkuma argitan kana argitanii gingilchaa keessaa waan bahu kana haala isin argitan kanaan gingilfadhee keessaa qulqulleeffadheera jechuudha gingilchaa keessaa. Akkuma argitan kinuti bishaan kiyya naa danfee erga naa danfee booda irraa fudhee soqidda kiyya itti godhadhee soqiddi bullaayaa sanii miti jira waan ta'eef isa san akka namaa ma'uu fi haxumaa kiyyaan waliin dhahadhee erga isaa waliin dhahadhee geeffadhee booda ibiddallee sirriitti jala sirreeffadhee inni sun dafee mamma'uun beektanii miira soqiddi jira waan ta'eef akka sirri namaa ma'uuf osoo marqa ta'e ofiinuu mamma'ama kun dafee mamma'u jedhee harcee kiyyaa ganaa barbaachisu itti laakkaa'uu eegalee jechuudha. Akkuma argitan kana ganaaf ta'a jedhu itti naqadhee ergasii waliin dhahuu kiyya eegalee jechuudha. Akkuma argitanii ibiddi baay'ee boba'aa harka nama guba garuu akkasumatti danda'ee tumaanii dubartii ibiddi hin gubu jedhanii akkasumatti carqii isaa san qopheeffadhee haala gaariidhaan waliin gahuu eegalee jechuudha. As keessatti irraa gadi buusee luka kiyya koongoo godheettee jedhee luka lamaaniin jechuudha. Harka lamaaniin jalaaf gubbaa qabee haxuma sirri waliin gahuu eegalee akkuma argitan kana bassoo baay'ee bareedaa naa ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitanii bassoo fakkaata miti yoo ilaaltanii baay'ee bareedaa jechuudha. Isa kana nama meeqatu beeka naannoo keessan namni hin jirre yoo jira namni hin beekne jechuudha. Koomentii irra naa barreessaa isiniin jedha ibiddi waan na jala xaxxalafuuf jecha amma ibiddi hanga tokko irra qannasuu eegalee jechuudha. Akka ol boba'u jala dhaamsaa kosii kiyya jidduu isaa haadhee akka isin argitan kana qopheeffadhee achi booda dhadhaa kiyya qopheeffadhee xaasaa kiyya qopheeffadhee dhadhaa kiyya dabalachuu eegalee jechuudha. Baay'isuuf deemaa jira dhadhaallee akkuma argitan kana maashaallah dhadhaan dhadhaa manaati waan ta'eef akkuma argitan kana maanka kiyya wal qixxeeffadhee akkasuma barbadaa gad haadhee barbadaa irra kaa'uuf deemaa jira jechuudha. Argitanii sallee jidduudhaan barbadaa irratti oyiteellee akkuma argitanii barbadaa gad haadhee barbadaa keessa godhee jira. Itti aansee ammallee sukaayii fi margallee miicee itti godhadhee jira jechuudha. Akkuma argitan kana sukaayii fi margallee itti godhadhee jira. Akkana sukaayii fi marga kiyya ergatti dabaladhee ka'ee booda haala gaariidhaan waliin gahee yeroo inni takaatakuu eegaletti barbaree kiyyatti dabalachuu eegalee jechuudha. Barbaree kiyyallee akkuma argitan kana itti dabalee dhadhaa urgaa'aa ta'ee fi baay'ee bareedaa ta'e haala kanaan kinuuti barbadaa irra baay'ifataa jira jechuudha. Itti aansee ammallee qorii kiyyallee dhiqee gogsee jira jechuudha. Dhiqee ka'ee carqii nutsuudhaan gogsee jechuudha. Itti baasuudhaaf deemaa jira akkuma argitan kana.
koofaan kiyyallee haala gaariidhaan akkuma isin argitan kana naaf bilchaatee jira. Naannoo keessanii mee maal jedhama isiniin jedha isa kana naaf himuu hin dandeettan koomantii irratti. Ergasii qorii kiyya gannaqachuu eegalee jechuudha. Qorii kiyya gannaqadhee akkasuma immoo bishaan ho'aallee waan qabuuf ooyiteen kiyyallee akkana jalaa ittiin goyne bishaan ho'aa sana ooyitee sanii gannaqee isas kana ammoo dhadhaa kiyya haala gaariidhaan baay'ifadhee kinoo irraa fuudhee xallalee asitti erga naqadhee booda isa kana itti naqachuuf deemaa jira jechuudha. Itti naqataa jira. Baay'isee xallalee jira jechuudha. Xallalee kubbaayyaa naqadhee kubbaayyaa sanitti naqataa jira. Barbareellee hanga naaf gahaa jedhu itti dabalataa jira. Isin mixmixaallee itti dabalachuu hin dandeettanii akka fedha keessaniiti barbaree yookaan dhadhaa keessallee isin gahuu danda'a. Haala isin argitan kana maruma itti gannaqee kubbaayyaa tokkotti naqee dhadhaa baay'ee dhuga jechuudha. Akkuma isin argitan kana dhadhaa sirriitti nyaata sababni isaa waan gogaa ta'eef jechuudha. Haga jiidhuutti ittuma naqna waan ta'eef akkam akka bareeduu fi akkam akka nama gororsu isinuyyuu laaltaniin argitanii manka waliin nagahuu dida jennaaniin situ bakka nagaa kootu haxumaa jedhanii haxumaa kiyyaan itti darbe jechuudha. Akkuma isin argitan kana haxumaa kiyyaan itti lixee haxumaa kiyyaan haala isin argitan kanaan jalaa kaasee hanga gubbaatti wal fakkeessee bareechisuu kiyya eegalee asumaan kaameraamaaniin jechuudha laalaa gororaa jira jechuudha. Isa bichaa miti hin sobi'anillee wajjumaanii akkuma isin argitan kana haala bareedaa kanaan miidhagsee baasee achi booda qorii kiyya saamsee gara qorqoorroo fiduuf deemaa jira jechuudha. Qorii kiyya saamsee akkuma isin argitan kana bareechisee jira jechuudha. Boota gahu malee niiknuu miiree qorii hin beektanii miiree qoriin kabajaa qabdi boota barbaachisti. Akkuma isin argitan kana fudhadhee kinootii qodaa kiyya fudhee qorii kiyya fudhee akkasuma mooqaa kiyya fudhadhee gara qorqoorrootiitti gudgud jedhaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana hojjadhee geesse jechuudha. Asumaan qorqoorroo seennee haala isin argitan kanaan lafa godhadhee kinootii geesse jechuudha. Qopheessuuf deemaa jira jechuudha. Kinootii sufraarra qopheessee aanaan kiyyallee qopheessee burcuqqoo kiyyallee qopheessee aanaan mi'ii baay'ee mi'aayaa ta'e jechuudha. Qoraasuma jechuudha. Qoraasee kanatti naqee ergasii burcuqqoo kiyyatti laakkaa'uu eegale jechuudha. Nama haga nama sadiitii nama sadiis kiyya jiruuf laakkaa'ee buusee qodaa kiyya deebi'ee saamsaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana qodaa saamsee geesse. Qorii kiyya banadhee jechuudha. Qorii bootaan geenne waan ta'eef qorii kiyya banee haala isin argitan kanaan akkana bareedu. Isin argitan kanaan qorii irraa banadhee nyaanni kun nu biratti yookaan kitifoo yookaan kitifoo osoo hin taane fitikoo yookaan koofaa jedhama. Naannoo keessanii maal jedhama? Ergasii nama isaa eegalaa jira jechuudha. Egaa dhamdhama isaa kana eegalee baay'ee mi'aayaa baay'ee bareedaa nadhiisi naan jedhaa hin jiru ittuma fufaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti kaameraamaaniin osoo gororuu haala kanaan itti fufee viidiyoon akkasii qaxxaluu barbaadan saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatina.